Ashamaa harka fuuni akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala YouTube Isaaq Ibrahim har'a haala sagalee keessan sagalee ijoollee sagalee dubartii sagalee dhiiraa sagalee nama guddaa sagalee adda addaa sagalee reediyoo sagalee bilbilaa sagalee fageenyarra haasa'uu sagalee waan adda addaa sagalee adda addaatitti haala itti jijjiirachuu dandeessanii akkasuma nama itti farankii gootan akkasuma immoo sagalee jijjiirtanii jechuudha. Sagalee abbaa feetanii fakkeessitanii itti jijjiirtaniin isinitti argisiisa akkasuma immoo haala kireetittiin gootan haala sagalee miidhagaa kan sagalee keessan isiniif ol kaasu waawee yoo riikardii gootanii viidiyoo hojjechuu barbaadan kan sagalee keessan isiniif ol kaasu isinitti agarsiisuu deema jechuudha. Hanga dhumaana hordofaa isiniin jedha jalqaba irratti wanneen isin gaafadhu namoonni chaanala koo haaraa taatan subscribe gochuun nu jajjabeessuu maatii keenya nuuf tahaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsaa na hordofaa. Tolee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala koo jalqaba irratti gaa wanni gootan appilikeeshinii tokko buufachuu qabaattan inni kun voice changer with effects jedhama. Play Store irra buufachuu dandeessan yoo barbaadan Telegram kan koo irra jira jechuudha. Telegram kan koo immoo description box keessa jira. Appilikeeshinii kana achirraa buufachuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshinichi isa kana fakkaata. Appilikeeshinii kana yeroo tokko kilik gootanii ni bantan jechaadha. Appilikeeshinii yeroo jalqabaaf yoo bantan haala kanaan isinii fida. Amma kaawwanni gootan maalinni sagalee keessan riikardi gootan sagalee keessan ni waraabdanii sagaleewwan adda addaa kan baay'ee hedduu ta'an jiran as keessa sagalee sanitti jijjiiruun nama erguu dandeessanii waan feetaniin edit gochuu dandeessan jechuudha. Kanaaf bakka kana tuqxanii jechuudha. Riikardi gootan jechuudha. Amma riikardi haa godhanii akka waan nama tokkoof sagalee erguu hedduutti riikardi haa godhuu walumaan kan dhaggeeffannu ta'a jechuudha. Toleen eegalaa amma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtaa obboleessa koo maaliif baddee bilbilli kee hin dalagu yeroo baay'ee bilbilee si dhabee maaliif baddee siin jedhaa dhimma sirraa qabaa naaf bilbili siin jedhaa kanaaf hin irraanfatin siin jedha. Tolee amma riikardi godhe sagalee amma riikardi godhe kan ammoo tokko tokkoon isin dhageeffachiisa jechuudha. Sagalee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu obboleessa koo maaliif baddee. Tolee kunoo amma waraabeera sagalee kana amma waraabee jechuudha. Kanaaf amma maal godhaa as bira dhufee sagaleewwan kanneen itti jijjiira jechuudha. Tokko tokkoon isinitti argisiisu sagalee noormaala isinitti argisiisu amma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirta obboleessa koo maaliif baddee guyyaa baay'ee si bilbil kan kee hin dalagu maaliif baddee maal taate nagumaan baddee miti. Kun sagalee noormaaliidha. Amma mee hiileem ka jedhu kana bira haa dhaqnu amma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirta obboleessa koo maaliif baddee guyyaa baay'ee si bilbil kan kee hin dalagu maaliif baddee maal taate. Kun kana fakkaata sagalee hedduudha. Isin ka barbaadan kunillee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jaarsa fakkaattanii jechuudha sagalee keessan kan nama erguu dandeessan wayiin edit gochuu dandeessan jechuudha. Kun jira fakkeenyaaf. Assalaamu alaykum wa Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Keef ka jedhu kun sagaleen isaa baay'ee ol ka'aa fi miidhagaadha. Nama gaara keessa jiru nama raasaa gaara keessa jiru keef jedha kun as biratti gaara yookiin qilee keessa akka nama qilee keessa jirutti haasa'a jechuudha kunoo dhaggeeffadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirta obboleessa koo maaliif baddee guyyaa baay'ee si bilbil kan kee hin dalagu maaliif. Akkasii sagaleewwan hedduu isinitti argisiisuu danda'a. Assalaamu alaykum wa himoota lagan eeloo. Assalaamu alaykum. Hedduutu jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirta obboleessa koo maaliif baddee guyyaa baay'ee si bilbil kan kee hin dalagu maaliif baddee maal taate nagumaan baddee miti. Waan baddeef naaf himi naaf bilbilii si adeera qomoo koo obboleessa koo na jalaa hin badin hedduu takka si adeera. Assalaamu alaykum.
Kun sagalee bilbilaa yoos namaaf bilbilamu fakkeenyaaf sagaleen bilbilaaf sagaleen kun gargarii kun kan telefoonaatii fakkeenyaaf dhaggeeffadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirta obboleessa koo maaliif baddee guyyaa baay'ee si bilbilee bilbil kan kee hin dalagu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirta obboleessa koo maaliif baddee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت obboleessa koo maaliif baddee guyyaa baay'ee si bilbilee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت obboleessa koo maaliif baddee السلام عليكم. Sagaleen ijoolleetis jira kunoo chiildi ka jedhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت obboleessa koo maaliif baddee guyyaa baay'ee si bilbilee bilbil kan kee hin dalagu maaliif baddee. Kun akka nama bishaan keessa jirutti bishaan jala. Assalaamu alaikum wa Kanaaf haala kanaan kan barbaadan irra kaa'attanii garuu akka nagadi siiqtan jechuudha. Sagaleeleen biraa hedduu jira kunoo geet moor effects ka jedhu effektiiwwan hedduun jira. Effektii kana ni tuqxanii achi booda kontiiniyuu kan tuqxan jechaadha. Waa lama sinii fida. Tokkoffaa beeksisa daawwachuudha. Lammaffaa immoo piroomoodii bitachuudha kan isiniin jechaa jiru. Firii AD version argachuudhaaf jechuudha. Haala saniin erga gootan booda achi booda maal gootanii sagalee barbaadan san kan jijjiiratan san jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dhaabdanii iddoo sarara tuqaa sadii kan dhuftan jechuudha. Filannoowwan isinii fida amma filannoon baay'een jira. Sheer gochuu dandeessanii iimoo irratti haa ta'u waan barbaadan ekspoortuu muuziik laabrarii gara muuzikiitti seevii godhachuu dandeessanii riikardingii kanallee seef gochuu dandeessan akkasuma imeejii wajjin sagalee kana kireet gochuu dandeessan gara imeejii isin fudhataa akka ringitoonitti fayyadamuu dandeessan maal jedha kun isiniin fayyadu kireet wiiz imeej ka jedhu jira seef riikardingii ka jedhu jira fakkeenyaaf amma seef riikardingii gochuun ni danda'a garuu isin ka barbaadan irra kaayyattan waan ta'eef jechuudha. Anama seef riikardingii godha. Isi yoo barbaadan ekspoort kunoo kireet ka jedhu kana kireet imeej wiiz saawundi ka jedhu kanoo tuqxan gara gaalarii keessan isin fudhata. Gaalarii keessan keessaa suuraa tokko ni filattanii suuraa keessa waliin suuraa kana yoo filadhe fakkeenyaaf jechaadha. Suuraa sana waliin jechuudha daayirektii seef naaf godha jechuu. Kunoo amma haala kanaan naaf fidee jira. Achi booda bakka kanatti seef godhadhaan jechuudha. Seef naaf ta'eera akka viidiyootti akka sagaleettis immoo as tuqxanii jechuudha. Kunoo seef riikardingis ka jedhu kana tuqxanii oommochuu ni dandeessan jechuudha. Kunoo haala kanaan jechaadha. Yoo barbaaddanii akka barbaadanitti jechuudha. Anamma seef godhadha laabrarii keessatti waan booda isinitti argisiisus jira waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan isiniif hin galle yoo jiraate gaafina gaafachuu dandeessanii kan seef ta'e illee bakka kanatti argattan jechuudha. Wanni seef ta'e bakka kanatti argachuu dandeessanii voice changer kana haala kanaan filattan jechuudha. Barnoonni kan kanarraa kana fakkaata goola beeraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Garuu sheer gochuu hin irraanfatinaa viidiyoo tana isiniin jedha. Xumureeraa nagataa.